Reetisha. Buna. Jirtuka. Buna. Kiyya. Akkami? Nagaara miti? Nagaara. Ustaad. Akkam. Nagaara miti? Jirtu. Jirra kunoo. Bunaan jaalalleen siinaa isa dhamo? Hin beektumoo? Adda godhan seem jaalalleen siinaa? Maali saalsi Dagoo. Lakki walitti fakkaatanii miriyaa taatanii. Dagoo beektanii reedee argeeniin ture karaa irratti seenaa jineetu isaanii. Seenaa jineetu isaanii. Ana seenaa sataanii jinollee karaafdha. Maali seenaa jaalallee? Maali riyaa godha? Seenaan jaalallee kedaare? Naan jaalallee dagoo seen ture karaaf. Akkamitti jaalladhu? Seeninillee hin beeku. Seenaa baay'ee jaallataa reet? Baay'ee maal beektumoo? Riyaa kee wajjin immoo hunda deemu yeroo baay'ee jechuudha. Ogoota bulaa namoota wajjin deemnu yeroo margannetti. Ati saasaan hojjuma? Nana rifata kiyyaako. Hin jaallattaane? Baay'ee. Dhugaa? Maa wale? Asoo? Asoo hin jaalladha maan jechuudha. Asoo? Ani sheedham naan addunyaa kana irra ni jiraadha maan? Dhiisee hanga qabsiisu iddoo biraatti iddoo namni ta'e agarreetti. Gulbiraan bireen Moo hin didduu? Jechuun dhiifama naa godhe. Jaalallee godha. Gulbiraan bireen akka bireen? Baay'ee wal biraa bareeddu. Ati hojjaan keessan naani akkaataan dhaabbii keessan naani wal biraati hin bareedu. Utuu suura wajjiraan qabdu suura. Suuraa maal jechuudha? Suuraa baay'ee malee keessa ba'ee silkiin koo suuraa makeenya qofadha. Isa dhugaa? Dhugaa. Noojin kan barbaada taanaan immoo rakkoon qabu guyyaa kan biraa. Sakkasiillee hin jenne. Eessa deemaa jirta garuu? Eessa deemaa jirta? Hojiidha. Eessa deemaa jirtu? Geessaan jirta. Geggeessanii deebi'eedha. Akkasi. Eessa deemtaa? Jaalallee koo biran deemaa jira kaa. Seenoo koo bira mana hirtini? Mana jiru. Harreen isa ittiin deemaa. Dagoonoo ittiin himnee itti ganamaan eegaan ture hin malatti. Maal jechuudha itti meera garuu qilleensa bara kanaa beektanii diishii fa'aa waan adda addaa buuseenan diishii fa'aa namaatti. Maal barbaade dagoo? Lakki wanti ta'e deemaa jirta mitiire? Godinyaa kudha dagoonee seenoo mana hirtini? Dagoon achi jiraare? Diishoo jechuu deemaare? Maal akkasii ta'a? Adiraa eeggadhu meedhaan si jalaa miidhama beekee achirraa galagalee naan waama itti isa kunuunsitu illee dhabda. Yaaddeefi? Dhugaa eeggadhu deema. Siiboon jadi bakka naa bilbilaa. Buko? Buko. Baay'ee masti jaaladha. Beektani? Beekama. Dhugaa isuma keessa kooti ma gonkumaa jechumti naanis. Beekaa. Akkan baay'ee jaaladhu moo? Beekaa. Kanuma qofa dhaare? Maal jechuun? Beekuun kee qofti maal laa godhare? Akkana jaallattati sin jaalladhaa naan jedhika. Sin jaalladha. Maadha sagaleen guddisee eenyu sodaata nama sodaattu qabda moo tasi? Sin jaalladha. Guddisi ammayyuu kana caalaa guddisi. Sin jaalladha. Beekaa nu baay'ee tokkoon si jaalladha. Kan baay'ee si jaalladhu beektamti. Wanti koraan dhunga ture. Beekaa minyaashi nama tola. Seno. Agara ka. Agaba. Jira. Jira kuna sagalti.
Ol seenta? Lakki maaliif ol seena? Nama asuma dhaabadhe waa ta'e rakkisolee. Maal? Maalirre? Maal? Maa fulli kee hoo? Lakki boo. Waan kana abboo. Nagaadha miti garuu? Nagaa fuudha maal? Jechuun akkasumatti fulli kee badaanaa ta'an jiru. Nagaa fuudha. Na yaaddee dhamma fakkaata. Haa ta'u Baay'ee. dhugaa waan ta'e na rakkise beekta. Waa'een dagoo baay'ee mana dhibaa. Dagummaas. Jechuun waan ta'e otoo hin taane bakka dhugaatii sin jalqabee erga dhugaatii jalqabee immoo na duukaas bakka jechuu waliin agarra. Edduma dhugaatii isaa oolaa callee deema dhugaatii dhugaa tura beekta. Mana gashirana. Maaliif maaf sin gashu waa'een dagoo hiriyaa qoodhaaf. Tarii boormiin jegeenya ta'uu danda'a. Maal na gashireen jedhama. Amma kanaa gootu. Waa'ee meetii fedheedha beektanii inni akkas taa'u waan ta'eef akkamittiin akka meetii kiyyaa wal lolchiistee dagoo kan meetii gootu itti yaaddi. Anis karaa koo wantoota hin danda'u sin deeggaraa ati isa kanatti naa yaaddi. Yaaddeettee kiyyaa fi meetii wal lolan jechuun dagoo fi meetii wajjin ta'an jechuudha. Maarree dagoon sababii kanaadha inni kan inni akkas taa'u miidhamaara. Guyyaa sadii guyyaa afurii bakka dhugaatii mana bakka wajjinsa. Ganama dhugaatii guyyaa dhugaatii galgala dhugaatii garma deemutti dhugaatii harka isaarraa nabu. Kun immoo sababii maaliidha? Sababii meetiidha. Isayyuu akka carraa meetiif kiyyaa wajjiraan arge. Waan ni ilaallatu qabu gaana. Maaf sin ilaallatu? Ilaallatu qabu. Ishi akkam godhina akkamitti dhagaa kan hin gargar baasu. Meetiin hiriyaa keedha miti? Si dhagee wajjiraan mana tokko galtu miti? Si dhageessi miti? Si dhageessi erga ta'e wanta kanatti himma. Kiyyaan siin ta'u jedhanii isheetti. Achi isaan immoo gargar ta'u dagoo fi meetii wajjin ta'u gaa. Waa'ee kee yaadiif xudhadha waan jedhamu. Waa'ee kee si yaaddu taate? Hin yaaddamooti? Baay'ee. Dhugaa gaariidha dhugaa. Isaan keenyaatti hin deebinaa amma isa kanaa gargaara. Ana wanta si gargaaruuf sin qabu maal jedheen gargar baasa nama wal jaallatu yaaddeettaa? Saa wal jaallatu akkamiin gargar baasa? Dagoon keenya miidhamuu qabaare. Maal? Dagoon keenya miidhamuu qabaareessee. Miidhamuu qabu. Kanaaf akkanaa gootu maaloo ishee kana qofa naa rakkatu. Seenoo ishee kana naa gootennaan ati dagoon akka isaa duriitti deebi'ennaan ani waan isii godhu beeku. Kanaafiyyuu hamma dhaqeen dagoo sitti ergaa gaafa inni dhufe si taasa'u haasofsiisee. Dagoon dhufa? Amma dhaqeen isa erga. Dhugaa? Dhugaa. Hin taane? Rakkoo akka isaan gargar baan waan hundumaatti nima kiyyaa fi meetii gargar nan baasa dhawwatu nu baay'inatti nima. Ani mee ati kana gootenna waan sii godhu maal man sii godha ilaame amma dhaqeen dagoo sitti ergaa yeroo dagoon mana kana dhufu si bira dhufu jechuudha. Isheen harka koo keessa jirti walii gargar hin baasaa jettee wanti hundumaa taasisee gargar baastennaan wanti barbaadde kee filattee siin godha. Silas maali meetiin harka koo keessatti gargar baasuu hin danda'a. Maarree kanaaf fedheen manis kanan si bira dhufe. Amma deem dagoo ergi. Dhaqeen ergaa waan barbaadde kee immoo filadhu ishii. Dafee dhufu. Haa ta'u jabaa dhuga. Si wajjin akkatti gargar ba'u dhabeera. Dhangaggaa. Teessa qaabbe? Maal mastolaa wayiidha moo dhugaa? An kan naan galle ayyaana waggaa sakamtu ga'e masqala kabajaarta moo ayyaana waggaa dha dhugaatiin hoga namaan harka kee keessaa bareedaa dhugaa. Maal garuu dhugaa kana sii wayyu ture. Maaf 18,015 baastee leebelii ma baattee moo hin teessu. Maata jiini birrii 200 baattee teessu. Of ajjeesuuf koo kun gahaa miti dhugaa. Isaan tokkichumaan shaa ettee ma sokkita gaa. Kunumaa birrii 200 dhugaatii dhugan ta'anii sanu yoo nagaa nama jaallattee faa dhabdeedha. Gaafa ammas dhaabachaa ture mos argitee taare. Sin nagarre. Nu nagarre moo? An garuu si argeera dhugaa rabbi ishee barraa ilaalaan ture. Maal garuu dhugaa miitiin baay'ee bareedduu amma isheen biraa baay'ee bareeddu. Baay'een jaalladha dhugaa rabbi isheenis baay'ee yeroo isheen as dhaabattee wanti isheen jechaa turte dhageessita. Maddii kooras isheen sila na dhungattee jechuudha. Amma ammaatti akka siidaa wayiitti narra ta'a. Baay'ee Maal gochaa dhabsiisaa? Anmoo darbaan jira maalaan siraan darbaaraan beekaa. Maalaan osoo dubbisuu fedheen achuma waan taa'aa fedheen namna gaddisiiste xiqqoo wanticha as jalime bu'aa oolte wayiidha moodha. Waan nyaattu dhabde moo akkamidha? Ejjuma booddee mala. Nama isa kunoo mimmaanni toora yaase kunoo naayilumaan fakkaata toora sirraan.
moo maal dha kanatti gadditee ftanaa nyaatu haadha okkotoo waan fedhoon gaddesi ilaalata maal taate odeessaa lakki yaadate naagale nama jaalatte dhabde wayii qabda wayidhammo jaalala irratti miidhamaa wayii ma fakkaatti maalti na miidhamaadha maaliif hin miidhama nama si jaalatu garuu baay'ee qabdaa mati maanni mal bifuma kanaadhaa kun hundumti isaa baay'een qaba miti akkuma kee nama si jaalatu moo anumtuu kanatuun durbateera ta'e ofi shakkayyu si jaaladhaa laatanii marti tuun durbateera ta'eeti tokko faadhatti kan hin baqadhu addi kee moo baay'ee namatti tola gono gorommosa furdachaar ta'e dhammoo nan furdadha maarsi gashesi amma gara dhimma kee hin deemtu ati lakkisa maanan deema garuu anoo waa'ee meetii waan muraasaas taasisuu barbaadeen ture waa'ee meetii maal nattaasu wantoota hin bebeenne waan baay'ee isaasitti mulaata dheenda waa'ee meetii waan tan hin beenne gaafa nu sara darbaa ture dudduun ishee akkam sheeppiin ishee akkamadha ilmi ilaaltee tadhee mali yaadaas galagaltee ta'a turte isheen sin argine garuu si argeera laastiin bareeddu sheeppiin ishee baay'ee dinqiidha kolfisee immoo sheeppishee caala kolfisee akka inni itti bareedu kan nuti na ajjeesu kolfashee maal godhu reen maal godhu waan sitti maan jira miiraan isheef qabu sitti waan hundumaa mashee nama biraa warra ta deemtee ariitu sitti fakkaataniin warra mooraa jala naannessitu warra itti bilbiltee amma warra fiilmii affeertee waan gootu duukaa gootu ati gaa akka biyya keessaniitti baay'ee koo waan baay'ee beektanii ammatti naan akkasumatti fuula galaalameen beekasisaam nama akkamii akkasii taate anmoo garuu caala maa sirrii madha garuu asan dippiloomi isaa qabatu moo maastarsii isaa qabda kana natti tola baay'ee mana caaltatti garuu akkamitti ati re'oota lama walitti jaalatta kan nuti na gaddisiisu eenyu maanni siif riyaa kee miti mucaan inni sun ni wajjin galtu maalaa saarta maalaa saarta garuu nama akkasiidha sinseeni gaafa jalqaba si argee namuma gaarii akka maandeellaa maalaa saarta waa'ee koo waa'ee guyyaa koo maal beektan maali wallaale waa'ee kee waa'ee riyaa keeti sanuu riyaa koo ittaate nama akkasii boolla siin qotaa fi asiin duukaa jiraachaa eegee boolla keessi kaatte duukaa jiraattaneeti Sini sitti fakkaadhaani. Garuu dhugaa akkasitti nama duukaan jiraate nama Eenyu duukaan akkasitti jiraadha maal hasaartati waan itti hasaartu hin beeku keenaa deemu boleessa. Keessi deemu? Eeyyee keenaa deemu. Waa tokko sitti mana dhaggeeffadhu. Sadhumaa dhaqo. Waa'ee koo waan baay'ee beekuu dandeessa waan baay'ee arguus dandeessa. Yeroo darbee durbaa wajjin argiteettanii durba kan biraa wajjin? Eessi argeera. Ati waan cimaa waa'ee koo kan beektu kanuma dha miti? Hangaruu waa'ee kee waan hunda isaa hin beeku. Baruus hin barbaadu waa'ee kee. Niitiin waan hunda isaa tokko lamaan natti hin beekti. Akkati akka seenaan siinsi jaallattu ati immoo seenaa wajjin jirtu boonaan immoo seenaa jaallatu seenaatu sababa keef jecha seenaa dhabaa jiru. Siif boonaan immoo riyaadha sayyuu. Eenyutu seenaa wajjin jira? Mas ana moo ana daaressitu wajjin jira. Meetiin jaalalleen koo meetiidha. Eenyutu akkasii? Isa maal gootaa miti garuu dhiisiif hin dabbara. Boleessa kana dhaggeeffadhu. Seenaa fi boonaani jaalalleewwan kanumadha. Wanta adda biraan jiru. Kanumadha. Eeyyee kanumadha. Ani immoo gaa ati waa'ee koo waama tokko dubbatta yoo ta'e jechuudha. Waan tokkodha. Waan tokko yoo hin dubbatta ta'e waan hin beeku hunda isaanii dhaqee boonaatti siif himu. Seenaa fi ati dheengadda mana keessan oolle seenaan si biraan dhufne an beeka garuu. Boonaan kana beeka? Boonaan beeka? Hin beeku. Akka seenaan si jaallattu boonaan beeka? Hin beeku. Akkati seenaa hojii yeroo dabarsaartu boonaan beeka? Hin beeku. Maal mucaan garraamiidhaam garraami dhugaa. Ana gaddisiise mucaan sun dhugaa waaqa. Si wajjin riyaatee ati riyaa jala deebitee waan biraa hojjettaa inni si faana riyaadha siree tokko si faana ciisa. Dhugaa na gaddisiise. Ati kan hunduma isaa akkati beektu anis beeka. Ati waa tokko dubbata taanaan kana hunduma isaa naqee boonaatti siif himaa. Sii galee? Kanaafuu yoo afaan kee kanaa walitti qadaaddatte sii wayya. Inni biraan kanan dhusa dhumaa sitti immoo isa durba kan biraa wajjin na argitee beektu. Saka wala inni akkas dha inni kanadha jettee beektu hunduma isaa cufattee yoo nagaan jiraatti sii wayya. Akkati meetii baay'ee jaallattu immoo beeka. Garuu maasii godharee meetii immoo takkaa fudhadheera si jala. Kana booddee lafatti argattu sin qabdu meetii. Meetiin tokkoof tokko kan koo qofadha. Waa tokko jala sararee sitti immoo yoomiyyuu meetiin kan keen taatu. Itti fakkaatee akkas taa'etti. Gaaf tokko eenyummaa isa sirrii hin barti. Eenyummaa koo isa sirriis isa sobaas kanatti beektu kanatti hin beeknes waan baay'eetu jira ta'a. Garuu meetiin anaan ana jalaa kana keessaa ba'uu hin dandeessu. Meetiin anaaf ashaangulliitii godha. Si galee? Ati immoo waa tokko beeka jette meetii bira dhaabattee meetiitti dubbatta taanaan maal hin godhare? Waan hin godhu tokko hin qabu. Wantun si godhu tokko hin qabu dirqama maal gochuun qabare? Boonaa koo ati nama garraamiidha. Tola waaqati. Garuu obboleessi keessi jala deebi'ee seenaa si jalaa fudhachaa jira.
seenaa wajjin mana keessa oolu jalqabaniiru. Seenaa wajjin karaara wal hammatanii taphachaa deemuu jalqabaniiru. Maal dhasiif inni kanuma qofan jedhama. Waan biraa waan hin jedhu hin qabu. Achiin booddeen immoo yoo waaqa ta'e dhiifama sii godhaa yoo nama ta'e immoo sirraa baqata. Kana inni immoo maal dharee nama miti ree dhadhabaadhaan. Kanuma qofan dubbadhaa ammasittuu nagaan naa ture. Qadaada dhufaan kee. Maal yaa? Kiyyaa. Nagaa raka. Akkamitti? Maanni? Nagaa rakaati. Dhugaa waaqa sitti tolaadha moodhaam. Maali sittoo? Maali? Uffanni kee kun eessaa galeen jedhee Dhugaa ati garuu akkam nama gaariidha dhugaa waaqa. An waan biraa miti. Rehaakii biran ture deebi amma immoo bira ta'an jira. Maal yaa? Innoo taa'imni gaggalagashaara. Garaneeraan? Jiinii bitate amma miti arga dhuguu jalqabe wanticha musila biran darbee fagaadhee meetii geggeessee haadha gaafa akkas deebi'u ammas achuma taa'e dhugaara. Dhugaa kan hin jedhu har'a immoo atas yoo tachiin baatan simmoo naannee walumaa tiree deemnee wal argaa marra. Garaamiidha kamiilla garraa immoo beektaniire. Akkam nuuf miti wal biraan marin sila gaafa nu argitire. Akkam baay'ee dhugaa. Namni akka keessa warraa bareedu hin jiru. Ani hin jedhe maan moodela dhiirotaa si godhee mootummaan si muudu hin jedhe. Baay'isoo yaani immoo isa yaadeen ture garuu immoo anis akkuma kee hojjaan koo gabaabaadha miti ree lafarraa immoo mul'attuudha ati immoo ati xiqqoo sin caalaa. Harreessa namoonni gaggabaaboon maaliif garraamii ta'u beektaa? Sababii bakkeen. Garuu garaan kee akkuma fuula keetii kanaatu ta'e gaarii ture. Garuu garaan kee kuni shibooma ibsaa isa hojjettu wayinatti fakkaata. Akkan ibsaa jedhu beektaa maal akkamitti wallaaleen? Maafati bakkee keessa joorta kuttume hojii tokko siif argaan. Maali boona argita? Ibsaa jechuudha. Negatiiv pozitiiv itti fiddee ifa laata. Ati iji keeyyuu ibsaa caala waan ta'eefi wanta daraa waaqa hojii kana hojjetu. Ani immoo maaltu na dabbara beektaa kan isa kan keessanii kana immoo. Meetiin immoo kanuma kee. Naka isaa maal isa jala murree bira darbineera ammoo isatti iyyuu isa dagootti isatti naasaate sanatti haasaa ture. Waa'ee isa ibsaa moo ibsaa hojii kanaaf barbaadu moo ani moo hojicha maa. Bakkee keessa jooraa olirra dheeran. Muka Nama garraamiif moo nama garraamiif hojii argan moo waaqayyo iyyuu hin gammadde isa dhugaa. Isaa sirriidha hojii dhattee hammate hojiin keessan kun amma. Hojiin keessan kun hojii dhattee hammate. Maal jechuudha hojiin kana caalu jira moo. Ani hojii natti hin fakkaatu wantichi waan osuma kan kootii wayyaa san bakkee keessa naanna'u dhufu laata. Maal jechuudha innis hojiin akka isaas hin jiru. Garuu sin qorqorrootti gaafa daddarbitan kaname.